erga nyaata nyaannee qaama dhiqachuu kan jedhu ilaalla. Akkuma nyaata nyaanneen qaama dhiqachuu namoonni tokko tokko akkuma nyaata nyaanneen yoo qaama dhiqanne tirfaanjetii namatti fida kan jedhan yaada akkasiifaa qabu. Mee erga nyaata nyaanne akkuma nyaata nyaanneen qaama dhiqachuun gaarii moo gaarii miti miidhaa akkamii qaba? Yoommoo faayidaa qabaate immoo kan akkamiiti kan jedhu waliin haa ilaallu. Nyaanni nuti nyaannu daakamuu fi bullaa'insa taasisuuf dhiiga barbaada. Sooranni nuti nyaannu daakamuuf daajesti ta'uuf bullaa'insaaf dhiiga barbaada. Kunis egaa maashawwan marmaaniif garaachaa kottoonfatanii diriirsuuf soorata barbaadu waan ta'eefidha. Dhiigni garas deemeeti kan maashawwan marmaaniif garaachaa sirriitti hojjetanii soorata keessaati wanta gara qaamaatti fudhatamuu qabu absorbi godhanii isa kaan immoo gara karaa marmaanii dhabamsiisan. Namni tokko akkuma nyaata nyaateen yoo qaama dhiqate keessumaa bishaan ho'aadhaan yoo qaama dhiqate dhiigni gara garaachaa keenyaaf marmaan keenyaa deemuu dhiiseetu achi deemu irrateetu gara maashaa gogaa lukaaf harka keenyaafaa gara qaama keenyaa gara irra keessaatti as dhufa jechuudha dhiigni. Kan gara marmaanii gara daajestinii sana dhaquun irra ture. Kanaaf egaa akkuma nyaataniin qaama dhiqachuun rakkoo bullaa'insa nyaataa akkasumas dhukkubbii garaa ciniinnaaf nama saaxiluu danda'a. Kanaaf akka waliigalaatti soorata nyaachuun duratu qaama dhiqachuuf gaariidha osoo nyaatiin dura. Erga nyaannee immoo yoo dhiqachuu barbaanne soorata nyaannee erga nyaannee booda dhiqachuu barbaanne daqiiqaa 30 obsuutu barbaachisaadha. Akka nyaanneen dhiqachuun gaarii miti jechuudha. Akkuma nyaannee qaama keenya dhiqachuu hin qabne nyaannee immediately kanneen gochuu hin qabne kanneen biroon tokkoffaan ilkaan rigachuudha. Akka nyaanneen rigachuun ilkaan nu jalaa miidha. Keessumaa irra ilkaanii kan inaameel jedhamu ni miidha waan ta'eef yoo xiqqaate sa'a tokko obsuun akka hancufni keenya waan nyaatarraa hafee ilkaan keenya irratti qabate irraa kaasee afaan keenya bakka duraatti deebi'u waan taasisuuf yoo xiqqaate nyaannee sa'a tokko booddee ilkaan rigachuu wayya immediately rigachuudha. Garbiroon akka nyaataniin ciisuudha. Akka nyaataniin ciisuun akka sooranni garaacha seenee asiidii makatee ol deebi'u waan taasisuuf dhibee singiggoo waan nutti fiduuf yoo xiqqaate sa'a 2 turuun barbaachisaadha. Akka nyaanneen rafuu hin qabnu. Garbiraan sochii qaamaadha yookaan exercise kan jennu. Sochii qaamaa cimaa taasisuuf jalqaba sooranni nuti nyaanne daakamee garaacha irraa gara marmaaniitti yoo darbe wayya malee osoo nyaanni garaacha keessa jiru immediately sochii gurguddaa taasisuun gaarii miti. Erga sooranni garaacha irraa gara marmaaniitti darbee booda sa'a tokko booda sochii qaamaa taasisuun gaariidha. Akka nyaataniin immoo kan gochuun gaarii ta'e deemsa miillaadha. Deemsa miillaan deemuu nam tokko guyyaatti tarkaanfii 10,000 yoo miillaan deeme gaarii jedhama. Nyaata booda miillaan suuta deemuun waan gaariidha kan gorfamudha kan jajjabeeffamuudhaas galatoomaa turtii gaarii kanaan ala qaama dhiqachuun tirfaanjetii namatti hin fidu soorata booda garaa ciniinnaa fi bullaa'uu dhabuu soorataa fida malee turtii gaarii.